خطالة الدنيا بكك كيفتني خرك كاتين كانوا دعوة شو جرتان جالتهم تو دعوة توت كوبو دي سالي خين كجوير ناتي والدشان جرا أكون برا تم موتا ككا خاورمي في توب على تنرى دبجو في استوديو ترجمنا كوب صوتي أودي سالي ردا أنجويو واريو وايلنك يمو أبرام برو ولين جرا يهون ولين إنجرو أبرش بقنا قاندوت أجندا غوغوردا لما سدين توك سديا غافوري توك رمرچو في استوديو جرا أجندا هنكين كجل قبل ماما نتنو بيس مي يا جل قبرتي ورانا أورميرتي كنت يفنو وراني أوروميا جباتي في تجرا كتاكا كاتمو ناموتي نجا بفسو كنديسا دان أجيف ماتي كنجراني دبين كوني باي هماتي كتا أوروميا بايتس بولا تجرا تشوم باي سودا غودا ومجرا جل كبا كان رتاسفنا لما فا Ministeerri barnootaa ragaa sobaa kadhaabbilee barnootaa akkasumas ka hojjettoota mootummaa sakatta'uudhaaf qophiitti jiraachuu karaa paarlaamaadhaa dubbateetti jira. Dhimma kanas akka ajandaa jabaa tokkotti irra taasifna. Yaa'ii sinadoosii kadhiyeen kana cheerchiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa teettee wal qabatee kutaalee lallaba Oromiyaa kakkaa murtee dabartaa kan fudhatin karaa kakkaatiin beeksisuu jiranii murteen dabartee waadaa seenamtu waan hin guutaminiif wanni jedhamsuun tokkollee waan hin milkaa'iniif fudhatamin qabdi jedhee uummatii durrat targama khana yanda sadeeso gonerra dubbanna jalqabirratti ammoo saabao sagalee bilisummaa Oromoo waggaa 35 isii kabajachuuf qophii jirti kanallee gabaabsin irra dubbanna odeessaalee keenya xumuraa daawwachuuf YouTube OMN hordoftoota walakka miliyoona qabgulaan argachuu dandeettanii yaada akka kan ergoo barbaadan ammoo WhatsApp akkasumas Telegram jala barreeffam kanaan argachuu dandeetti yaadota keessan naannoo teessan irra odeeffannoo qabdan OMN biraangaa YouTube OMN like godhaa subscribe godhaa akkasumas hiriyoota teessaniif qooda jedha jalqabirratti akka janda gabaabaatti Saabaawwan waggaa 35 kabajachuu jirti. Reediyoon tun reediyoo hangafoota miidiyaa Oromoo keessa tokko bar 1988 dhaabate. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo utubuu uummata barsiisuu kakkaasuu keessa gahee olaanaa taphatte waggootan 35 darbaniif qabsoo Oromoo keessatti maqaa guddaa qabaachuusi dubbatama. Waggaa 35 kabajachuuf waxabajjii gaaf 17 bar 2023 beellam qabatte jirti. Nurra nafinaan waliin jaajite jirta bra sagalee bilisummaa Oromoos adda bilisummaa Oromoos waggaa 35 hundeeffama sagalee bilisummaa Oromoo jalqabarratti raadiyoo ture amma karaa miidiyaa hawaasaas karaa YouTube's jira miidiyaan kuni waliin haa kabajnu jechuun ergaa dabarsanii jiran akka argaa jirtanii sagaleen bilisummaa Oromoo yookiin Saabaa'oon seenaa miidiyaa Oromoo keessattis qooda olaanaa qaba seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis miidiyaa qooda jabaa qabudha qormaata hedduu keessa darbee uggura yeroo garaagaraatti ukkaamsa irratti goggodhamu hundumaa damdamatee waggaa 35 ga'uunsaa baay'ee waan jajamuudha baga geessan jechuu barbaanna kana ol guddatanii arguu feena atoti garuu ammallee akka miidiyaa umurii 35 waggaa 35 jechuun baay'ee fagoodha sadarkaa sanatti guddatutu irra ture miidiyaan kun amma umurii isaa wajjin olaaltu fakkeenyaaf TV stationii qabaachuu qaba radio stationii guddaa qabaatutu irra ture platformii garaagaraatiin babal'isee kan yeroo kamiyyuu caalaa jabaachuutu irra ture haa ta'uti gumaachi inni miidiyaa Oromootiif yookiin immoo qabsoo Oromootiif godhe kan laayyoo hin turre kanaaf baga geesse jenna garuu kana ol umuriisa kanaan kagitu guddachuutu irra ture yaa guddina miidiyaatiif gahee olaanaa taphachuu qabu hojjettoota hawwarroota dhaabbasuun hundeessan caalaa uummata isaati miidiyaa umni isaa hunduma beeka addunyaa jijjiiruu keessa gahee olaanaa qabu miidiyaa hin beekna walumaan the fourth state jedhamee yaamama mootummaan afuraffaan miidiyaa jedhamee hubatama sababi isaa humna guddaa waan qabuuf siyaasa biilafa siyaasa addunyaa keessa gahee miidiyaa salphoo waan hin taaneef kanaaf akkasitti ilaalama hataatuuti ammoo bu'aa miidiyaa hiika miidiyaa faayidaa miidiyaa uummata keenya hubachuu jalqabe dhiyeennum kana uummata keenya qofa osoo hin taane uummata Itoophiyaatiyyuu ilaalcha miidiyaa kennamu muraasa keessatti ammoo Oromoo baay'ee dadhabaa reediyoon waggaa 35 darban yaalii ukkaamsa akka harraan godhamaa ture dandamatee bar waggaa 35 jiraachuun isiitiyyuu waan jajjabduu jechuu bara mootummaa Itoophiyaa keessatti reediyoo faallaa sirna dhaabatti barbaadanii miidiyaa faallaa sirna hojjetu tokkollee hin fedhanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti gahee reediyoo tana salphoo miti sun qofa miti miidiyaa Oromoo hammaan tan jiran mainstream TV ta'uu danda'a reediyoon ta'uu danda'a televiziyoon akkasumas digital miidiyaa ta'uu danda'a warroota akka Saabaa'oo faan bu'uur yookaan hundeessitoota abbootii miidiyaa Oromooti
fakkeenya guddaa miidiyaalee hedduu ta'anii fi kabaj guddaa malaa fi gahee miidiyaa gurguddoo keessa informing uummata barsiisuu entertaining bashannansiisuu persuading uummata amansiisuu kakkaasuu as keessatti gumnu fi rooluu fi ayyuu baatee gar fuulduraallee aga gara jaalaa cimtee akka itti fuftu abdii guutuu qabna yaamichi waggaa 35 kana ilaalchisee dabarseen addii bilisummaa Oromoo warra gammaa reediyoo tana waliin imal dheeraa godheef galata galchee jira uummata Oromoo bal'aa reediyoon tun akka itti fuftuuf nu waliin dhaabbadhaa nu deeggara yaamichi jedhullee dhiyeessee jira nu waliin bakka jirtanitti kutaala addunyaa bakka garagaraa warra jirtan fuula jirtanii nu waliin kabaja yaamichi jedhu dabarsee jira Sabaa'oo bag dhaloota waggaa 35 nagaan geet jenna kallattumaan gara ajandaa lammaffaatti dabarraa ajandaa keenya guddicha jechuudha waraanni Oromiyaa hammaatee kan jiru kutaalee hedduu keessatti waraanni guddaan deemaati kan jiru irra deebiin tibban akkuma himaa turre odeessaalee keenyas oduu keenyaanis jechuudha egaa waraanni kun immoo abdii nagaa yeroo ummati keenya abdii nagaa qabutti bifa nama gaddisiisuun abdii nagaa dukkanaa'e guutumatti gara waraanatti seenamuu isaati baay'ee kan nama gaddisu kutaa hedduutti immoo waraana kanaa wajjin wal qabatee namooti nagaa hedduun ajjeefamaatti kan jiranii hidhattoota gamlamachiituun jechuu dandeessa wal waraansa keessatti namooti nagaa dhumuun waanuma beekamu garuu bifa sukkanneessaadhaan salaalee keessatti namooti dhumaa jiranii shawabaa keessatti namooti dhumaa jiranii salaalee keessaa warra jaarsoo keessatti qonnaan bulaan waraana keessatti qooda tokkollee hin qabne ajjeefamaatti kan jiru qe'een isaanii irratti gubachaatti kan jiru guyyaa kaleessaa kan gabaasne Gujii yookiin kibba Oromiyaa keessatti ana Wadaraa keessatti namooti bifa sukkanneessaadhaan manaa wajjin daa'immanii fi hawwan gubachuu dhageenye jirra kunneen bakkeewwan tokko lama osoo hin taane kutaa baay'ee keessatti kan argaa jirru Arsii keessatti kutaa Kakkaatti waraanni bakka jirutti waan wal fakkaataadha kan deemaa jiru Shawaa Kaabaa Giddugaleessa Oromiyaa Shawaa Lixaa keessatti sammeenyi wal fakkaataan itti fufeeti jira haalli kun hedduu ulfaata kan kaleessa caalaa amma gochi sadarkaan sukkanneessummaa yookiin ammeenya yakka waraanni raawwataa jiru baay'ee ulfaataadha yeroo hedduu baay'ee nama gaddisa viidiyoowwan argaa jirru oduuwwan gara keenyatti ergamaa jiran baay'ee traumatize hedduu nama adochanii kuni baay'ee yeroo baay'ee irra deddeebiin waamicha gochaa turre gareen lamaanuu waraana keessa deebi'anii gara mariitti deebi'uu akka irra qaban irra deddeebiin waamicha godhaa turre amma wanni argaa jirru garuu godaannisa guddaa dhiisee waan darbaa jiru. Yaa marii Tanzaaniyaa booda uummati Oromoo hawaasii addunyaa qabii keessaa fi yala Oromoon waggoottan 5 darbeef wal fixaa turte gar nagaa dhufte ijjeecha uummata nagaa kan hin qabbineesse tabdi jettu ture agammaa tabdiin kutan hataatu tammoo wanni marii Tanzaaniyaa booda mul'achuu jira haleella bif qindaawaa ta'een gariin tun lama walirra tolchuu jirtu jechuudha haleella kana keessatti warri walaad lamaan waraana bilisummaa Oromoo ta'e mootummaan Itoophiyaa qawwee yookaan meeshaa waraana waan qabaniif warri olaantummaa isaaniitiif siyaasa isaaniitiif wal qolachaa jiru uummati nagaa miidhaa aganiin jedhamne miidhamu sadageenye lolu kunin kutaal Oromiyaa duraan bakka duraan marii nagaatiin dur inturin turre keessa babal'atee jiraachuu sun keessa dheeda Arsii keessa waraanni bilisummaa Oromoo kun bakka gargaraatti haleella akka raawwachuu manneenidhaa cibsee dhamtoo siyaasaa cabsee baasuuf yaalii godhamtifa keessatti uummati nagaa ajjeefamu bakka gargaraa dhagaa turre akka fakkeenyaatti godin Gujii ana Wadaraa keessatti haleella dhiyeen kan waraanni bilisummaa Oromoo godin Gujii lixaatii fi Gujii lixaatii dheed buleera Gujii baati ammoo adoolaaf shaakkisoo irra fudhadheen injifannoo laan argadhee jechuun isaa yaadatama haleellum kana taansee meeshaa waraana guddayyaa loltooti mootummaa darbatan jedhaniin godin Gujii keessatti maatiin abba tokko awwan masaanuu lam ijoollee isaanii lam waliin gubachuu isaanii dhageenye meeshaa waraana gugurda fagoorra darbatan kadishka jedhamuun balaan kun dhaqqabe kan qofaa miti haleellum sun keessa ijoolleen xixiqqoon umrii waggaa 7 miidhamte hospitaal jiraachuu halees gabaas kennan kabareeje kennineef jirra akka waliigalaa jiddugaleessa Oromiyaa liit kibba Oromiyaa bakka cufayyuu keessatti waraanni kun bal'ate deemu saatiin uummati qulqulluun gatiin barbaachis kaffalu irratti argama namooti nagaa rasaas warri walitti darbatuun jidduu yoo dhumaan dabalataan ammoo aleellaan kallattiin irra godhamtuun miidhaa akka keessummeessan fa'aa mul'ata hammalee loltooti mootummaatiif waraanni bilisummaa Oromoo ijjeecha akka walirra raawwachaa jiraachuu isaanii odeeffannaa bira. Yaa odeessaalee keenya guyyaa
كيبتا تدربتي بكا أتشان كميلاناتين واي جباس واشنطن بوست غيره داتو تفكر أبدي سرتي كوبيس دي سنتي كتورة جباس كيجا سنة هردوفه تنتلا واشنطن بوست سنة هردوفه نموت غرا gocha hammenya garen kuni raawwate dhiyeessine jedhanii akka fakkeenyaatti waan godina shawaalixaa keessatti raawwatame tokko nu erganii jiranii amma carraa kanaan isa dhiyeessuu barbaada dhugaa dubbachuuf yaada uummataa jechuudha yaa karaa WhatsApp fi Telegram kan nu ergan keessaa tokko kinooti dhugaa dubbachuuf qophii isin waa'ee gabaasa Washington Post irratti qopheessan ni dubbattu jedhee ka'ee gedhabe waan gareen kun Oromoo irratti raawwataa jiru tuquu dhiisuu keessanidha gareen kun aanaalee akka Gindabarat Abunaa Gindabarat keessatti yakka gurraaf dhaga'uuf hin dandeenye dalagaa jira nama abiddaan gubaa jira ukkaamsee qarshii kuma 500 ol gaafachaa jira yoo hin kaffalle battalumaa jeesu nama billaadhaan qalaa jiru akka fakkeenyaatti waan Gindabaratitti hojjetame kamaatii tokkoon sitti himu obbo Tasfaayee Makuraa ka jedhamu qabatanii miliyoona tokko gaafatan maatinis kaffalee sana booda ajjeesan namichi firasaa ta'e jaarsi waggaa 70 olii boo'ee maaf dukkaana buufatte jedhanii olla fulduratti guyyaa diidhaan bifa sukkanneessaadhaan ajjeesan jedha nama giddisaa buusee bulii jedhamu jechuudha ilmi isaa dheeressaa kan jedhamus dukkaana buufatee osoo boo'aa jiru akkasumatti bifa sukkanneessaadhaan haadha manaa dheeressaa qabanii isa ajjeesanii haadha manaa isaa immoo birrii 500 gaafatanii waan kaffaltu dhabdee amma du'a eeggachaa jirti jedha kun kan maatii tokko keessatti ta'edha Abunaa Gindabarat fi Gindabarat keessatti wanni himuudhaaf ulfaatu baay'een garee hidhattoota kanaan raawwatamaa jiraachuu hawaasi irra deddeebiin nutti himaa jira keessumaa shawaalixaa keessatti gochaan sukkanneessaa akkasii bakkeewwan garaa garaatti raawwatamaati ka jiru waraanni dhugaa dubbachuudhaaf Tigraay keessas turee jira naannoo Amaaraas turee jira garuu gocha gara jabina akkasii muraasa kan dhageenya waraana Tigraay keessatti amala waraana Oromiyaa keessa tokko hammeenya sadarkaa olaanaa kan dhaga'uufillee yaaduufillee sisiqiksu baay'eedha kan dhagaa jiru waraana Oromiyaa kana. Yes waraani Tigraay fi waraani Oromiyaa karaakterii yookaan amaloota isaanii baay'ee gargar waraani kaaba Itoophiyaa godham waraana garee TPLF irra banamee deebi'ee uummata Tigraay ofitti hammatee jechuudha. Uummati Tigraay akka sabaa tokkummaan dhaabate qaamolee isaan lolaa ture jechuudha. Garee Shaabiyaa loltoota mootummaa akkasumas qaamolee isaanii bobbaan sun ofirra ittisaa ture jechuudha. Tokkummaan dhaabate aleella warri diin jedhee warra yeroo sun diin ta'e warra lolu ofirra qolachaa turan. Lolum Tigraay hama addunyaan baay'inaan irra dubbatan keessatti waan akkanan dhageenye jechuudha. Uummata ukkaamsanii birrii miliyoon tokko walakka miliyoon wanni kun baay'ee Oromiyaa keessa kaalcherii guddaa turte jechuudha maqaa waraan bilisummaa Oromootiin waggoottan 5 darban uummati Oromoo inni yoommatee jechuun qollaayee jechuudha horii uummataa umnaan abbaan fedhu dhufettiin qalata nam fedhan ukkaamsanii hawaan beennuuf practically lafanitti dhaladhe dheedanitti dhaladhe guddaa buuran dabalate namootaan fuul beeku hojjettoota mootummaa ta'uu danda'a daldala ta'uu danda'a qotee bula ta'uu danda'a nam diqqum tokko beessa irra qaban ukkaamsanii saamaa turan kun ammoo guutuu Oromiyaa keessa waan dalagamaa ture jechuudha. Dhimmum kana wal qabatee ajajaa waraan bilisummaa Oromoo Kumsa Dirriba Lammeessa yookaan Jaalmarro maqaa waraan kennaatiin saamichin taan dalagamuu jira. Saamtota dibaamne qulqulleessuu qabnaa jedhee horgod tokko irratti rakkaatu fudhachuuf yaalii godhaa turan. Dhimmum kana wal qabatee jecha akka godhamtuuf yakkoo dalaganiif mootummaa yeroo baay'ee waraan bilisummaa Oromoo qaba waraanii bilisummaa Oromoo leen akkomsuun. Hataatuuti immoo maqaa waraan bilisummaa Oromooti wanni practically dhugaan laf jirtu khayennulleen aalu hin dandeen saamicha darba uummata nagaarra dalagamaa ture jechuudha. Saamichi kanaaf immoo itti gaafatamaan eenyu wanni jedha yeroo dheertuuf gaafitaa turte dhiyeen kana immoo gabaasa Washington Post barreessa kanulleen odeessaalee kennaa haa guyyaa kibxataatiin irra dubbanneen gareen faqqadaa Abdisaa jedhan talit Oromiyaa kee bobbaatu uji shiftummaa kan dalagu Washington Post bir dhaqqabee jira gabaas mata dureen isaa shifta moo qabsaa jedhuun seena garee tana bal'inaan ibsa jira jechuun dandeetta Washington Post dhimma kanaan wal qabatee faqqadaa Abdisaa kan dabalate qaamoleen gargara waraan bilisummaa Oromoo irraa adda bilisummaa Oromoo irraa mootummaa irraa dabra immoo uummata bal'aa irraa gaafiif deebii tolchuun gabaasi bal'aan dhiyaatee jira gabaasi Washington sun nam dubbiseef reality inni nu akkasedha reality yookaan dhugaa lafa Oromiyaa kee deema jirtu waraanii kaabadhos sirriitti ibsitii jedha gabaasi sun nu biratti iyyuu gabaas jajjaba waan hedduu kafar gor jenne irra dubbachaa turu uummati ammoo jireen kan jiraachuu jiru erga kam nutti erguu jira waan gareeni maqa suniin chochootu nurratti hojjatti
oomuu yundubbanne san waan idduu adoo dhugateen beektani jedhanii akka gabaasni nu dhiyeessin sun waan iddoo akka of keessatti hin qabne dhiyeessanii kan jechuun uummati Oromoo makara gargar agam akka kee jiru bachuun hin danda'amti. Kanaaf namni xiqqoo tokko dhiiddoo qabu kanaas uummata qabcufti nu geetti yaa walii jeebne nagaan buu qaba mari'adha jedhee wanni uummati bal'aan desperately nageenya godhamuu jira kan gaafatuuf kana hataatuuti ammoo garee wallolti lamaan mootummaaleen bii bulchaa uummati sun kiyyeedha waraanni bilisummaa Oromooleen bilis baasuuf qabsaa sentarii warra uummataa jechuudha. Sentarii warra uummataa ta'e dura gamtu gargal uummata haganga kanirratti olaantummaa fagamma walloluu jiru baay'ee nam gaddisiisa. Amma gochaa kana dhugaa dubbachuuf guyyoo gara fuulduraatti amma qaamni walabaa dhufee qoratee abaluu kana dalagee garee kana dalagee garee kanatu yakka kana keessa harka qaba garee kanatu uummata saame garee kanatu gochaa sukkanneessaa namoota nagaa irratti raawwate kan jechuu danda'u qorannoo waliigala gara fuulduraatti waraana kana booda godhamedha jedhee fudhachuu dandeessa. Ammaaf garuu hundi harka keessa dhugaa dubbatu. Because amma yeroo garagaraatti baay'ee ragaaleen gara keenya dhufan garee hundumayyuu maqaa dhahu. Wanni wal dhoksine garee hundayyuu waraana mootummaas waraana bilisummaa Oromoos garee Faqqadaa Abdiisaas yeroo mention godhannee jira. Kanaaf eenyu yakkoota kanneen qabatamaan uummata irratti raawwataa akka jiru eenyu uummata bifa kanaan hiraarsa akka jiru gara fuulduraatti qorannoo walabaa dhaabbilee walabaatiin qoratamee bira gahamuu dandeenya. Ammaaf garuu wanni himuu dandeenyu uummanni keenya hiraara takka argeen beekne keessatti kufee jiraachuu. Amma Shawaa Lixaa aanaa ejiree ka jedhamu keessumaa hoolataa gadi amboo gidduu lafa jirtu jira. Naannoo sana sochii waraanaa jiruun gareen hidhatee socho'u bifa kanaan uummata maallaqa gaafachaa uummati waan qabu gurguree nama qabanii jechuudha. Nama hoosteejii qabanii maallaqa gaafatu waan qabu gurguree dhumarra qaeessa gadhiisee deemaa jira. Akkana. Ejiree keessatti gandoota waraanni yookiin hidhattoonni garaagaraa socho'aa jiran keessatti waan akkasii mul'ataati jira kan jedhu. Shawaa Bahaa naannoo Boosetti bakkee garaagaraatti irra deddeebiin hawaasi himataati ture. Salaalee keessatti waan akkasiiti kan ta'u. Kanaafuu wanni jechuu barbaannu uummata kana hiraara kana keessaa baasuu kan danda'an gara mariitti yoo dhufamedha. Waraanni Oromiyaa keessaa yoo dhaabbatedha. Waraana kana dhaabuudhaaf immoo gareen wal waraanaa jiru dhiigoo isaa duubatti dhiisee fedhii uummataa giddu galeessa godhatee gara mariitti yoo deebi'e rakkoon Oromiyaadhaa waan hin furamneef hin jiraatu. Baay'ee dheerachuu danda'a waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii waggaa shan ta'uu danda'a garuu gara mariitti dhufuun waan hin oolle jedhee yaada. Garuu maaliif kasaaraa hanga kanaa keessummeessa uummati keenya maaliif biyyattiin diigamti amma mariitti seenuun maaliif hin danda'a. Suni bar gaafiin guddayyaan marii borii warri siyaasaa waliin taayar wal fuudhee nagaa wal fuudhuuf qulqullooti gata gangeet maaliif kaffalanii wanni jedha. Nam dhukkubu qabdi. Kun ammoo gaafii nam tokko lama dun taane gaafii uummata bal'aa ta'uu qabdi. Qondaaltota mootummaa Itoophiyaa yoo fudhan isaan jireenya gaarii jiraachuu danda'an, konkolaataa bareedaan deemuu danda'an, sakkuuritti qabaachuu danda'an. Waraana bilisummaa Oromoo yoo fudhan isaan qawwee qabanii qaamni isaan lola dhufu ofirra ittisuu danda'an. Uummata ammoo qawwee hin qabne qaamni isittis hin qabne suni yaaduu qabanii jechuudha. Namni maatii baadiyyaa keessa hin qabne hin jiru. Amma waraanii lolii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa jidduu godhamu haduri danqaraa bosona Wallaggaa bosona Boorana Gujii keessa tur am guutuu Oromiyaa keessa waraanii deemuu jira jechuudha. Dhiyeen kana akkuma qaabatan haleellaa magaalaa Bishooftuu fudhatame humnooti poolisii hedduun ijjeefamuu hin qaabannaa jechuudha. Funnaan Finfinnee jalatti wal hadhuu jira jechuudha warri kunneen. Magaalota gugurdoo godina dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo yeroo akka weerara loltoota yoo bilis baas arguu jira. Sun keessa Gujii Bulee wara fudhachuu dandeenya jechuudha. Loltoota lakkoofsaan 100 lakkoom cabsanii baasaa turan. Kan qofaanin dhiyeen kanaan wal fakkaatuun naannoo Fiichaa weeraranii loltoota hedduun baa turan. Arsii keessa weerarii wal fakkaataa magaalota gugurdoo Khale malee godhen gadda gabaasa gamma deemuu jiruun Arsii Boqojjii dabalate lol guddaa ture jechuudha. Kan jechuun maal seeta waraani duri baadiyyaa keessatti uummata miskiin baadiyyaa gaaga'u olum dhufe magaala keessallee nageen uummata sarbuu jira jechuudha. So eegi sadarkaa kan gubbaa waliin gaane eegi ammoo waraani kun hin barbaachisu uummata kee miidhee jira. Lubbuu nama hedduun irra nyaatee jira diinagdee biyyattii gaagee jira mariin kafurruutii eegeedhanii wal argan waan yaad marii irra dhiyaasuun cimsuu gabbisuu agarte dhiibbaa olaanaa godhanii as the cost maal jedhamu win-win solution. Namni tokko mo'atee galuu hin qabu tokko ammoo loser ta'uu hin qabu. Eegi humni walii amanan
walii kennanii walirra fudhatan tolchanii nagaa buusuu qaban jedhamana. Prioritiin jalqaba waraan godhama tureen Itoophiyaa waraan kaaba godhama tureen tiriliyoon tokko qashan dhabdeedhaan biiliyoon $28 yoo jijjiiram. Qabeen sun horachuuf waggaa 30 barbaachisaadhaan Itoophiyaan saatii ammaan tana prioritiin isii jalqaba Oromiyaa wanni ta'uu qaba nageenya ture. Misooma jedhanii harma deemti man barumsa jaaruu dandeetti. Mani barumsa borsuun lola akka deemuu jiroo barbadaa hiika biraan qabu jechuudha. Bishaan waraabanii bishaan jissu taati jechuudha. So gar mootummaati gahee olaanaa haqam mootummaa jedhamana because naga buusuu keessa resource biyyatti waan hedduu harka qabu fedhiin agarsiisa dhiibbaalee godhuu kan danda'a mootummaa gaafi waraani bilisummaa Oromoo kaas recognize godhanii waraani bilisummaa Oromoo illee waan ka'e dhugaa uummata yookaan gargala uummati keenya jira kan jiddu galeessa godhate gar nagaa dhufuu qabanii ennaa waan itti daree keessa baana. Yaa akkaatiitti guyyaa mootummaan Abiy Ahmed waraanni kun ka dhaabbatu jedhe waraanni hin dhaabbata. Akkan. Waraanna hadhaamnu gara mariitti dhufnu dhukaasa hadhaamnu gaaf jedhe qaamni mootummaa Oromiyaa keessatti waraanni hin dhaabbata jedhe yaada. Kanaaf homaan barbaachisu fedhii uummata giddu galeessa godhatanii gara mariitti deebi'uudha. Akkan. Kasaaraa hamma yoona waraanni Itoophiyaa irra dhaqqabsiiseef immoo ka Tigraay barnoota guddaadha. Haga waraanni kun itti fufee waayidee amma yakkoonni Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiran namni waraana keessatti qooda fudhataa jiru kan beekuu qabu yakkoota waraanaati. Yakkoota namuma irratti raawwataa jiranidha. War crime fi crime against humanity raawwatamaa jira. Yakkoota kanneeniif post war waraanaan booda itti gaafatamummaan ni jiraata. Kanarraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Gara maniitti deebi'uun baay'ee barbaachisaadha. Mootummaan Itoophiyaas waraanni bilisummaa Oromoos nagaadhaan rakkoo furuu irratti erga walii galanii jalqaba dhukaasa dhaabutu irra jira. Dhukaasa dhaabanii gara mariitti deebi'utu irra jiraata jedhee yaada. Yoo barnoota ta'e kasaaraan Tigraay barnoota guddaa ta'uu danda'a jedhee yaada. Ayyee ajandaa kanasuma gabaabsinee bira dabarraa ajandaa keen kalammeessoo guyyaa har'aatiif qaban yookaan duree ajandaa odeessaadhaa godhanneetti darbinee jirra. Ministeerri barnoota Itoophiyaa qulqullinni barnoota Itoophiyaa keessatti rakkoo jajjabduu keessee jedhee jira. Dhimma kanaan wal qabatee gabaas jootan sagalii mammarii bakka buutuu mataati kadhiyees irra guddaan ministeerri barnoota Itoophiyaa Profeesar Biraanuu Naggaa manneen barnoota biyyattii jiran keessaa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaatiif jiddu galeessa parsantaan 70.9 qulqullin barnootaan guutannee jedhee jira. Manneen barnoota 47 keessaa manneen barnoota 47 ka qorannoon gubbaa godhamte keessaa parsantaan 85.9 kiraateeriyaa barbaachisin guunnee jedha. Akka waliigalumaatti manneen barnoota Itoophiyaan qabdi keessa manneen barnoota Itoophiyaan qabdi keessa man barumsa 4 qofatti qulqullin barnoota guutatee jiraadha. Kanaafuu qulqullinni barnoota Itoophiyaa waluma gala yookaan parsantaa 100 keessaa 0.001 parsantaa tokkolleen guunnee jechuu dandeetta. Manneen barnoota 47 irratti qorannoon godhamte sun keessa ka qulqullin barnoota guutan manneen barnoota 4 qofaa jedhu kan maleellee ragaan kijibaa ragaan sobaa digriin dhara biyyatti dhuunfattee jirti jedhanii war digrii sobaa kan guurrateettiin biyyatti gaaga'uu jirfa keessa qondaaltoti mootummaa olaanoon adda dureen maqaan isaanii yaamama. Yaa ministeerri barnootaa akkaatuu kaafte ragaalee manneen barnootaa qofa osoo hin taane ragaalee barnoota kan hojjettoota mootummaas sakatta'uudhaaf akka qophiitti jiru himeetti jira. Ragaan barnoota hojjettoota mootummaa federaalaa hundi waajjira barnootaa irraa eegaluun akka sakatta'amuu fi seera qabeessummaan isaa mirkanaa'u. Ragaaleen foorjarii fi ragaaleen qabatamaan dhaabbilee barnootaa irraa argaman akka adda ba'an bara kana keessa akka adda ba'an keessumaa akka dhaabbilee federaalaa himeetti jira. Ragaaleen barnootaa dhaabbilee barnoota olaanoo kan yuunivarsiitii fi kolleejjotaa 18,000 sakatta'aman keessaa 921 yookiin parsantii 5 qofatu ka seeraati jedha ragaa kana keessatti. Akka ministeerichaatti immoo gara ministeera barnootaatti ragaaleen dhaabbileen garaagaraa ramaddii raawwachuuf ragaalee hojjettootaa ergan keessaa ragaalee 225 ergan keessaa parsantii 40 kan ta'an ragaa sobaa ta'anii argamaniiti jiranii. Walumaa galatti wanni kunneen kan sitti agarsiisu biyyattiin kufaatii hamaa qulqullina barnootaa wajjin wal qabsiisee kufaatii hamaa keessatti kufuu isheeti kan agarsiisu. Kufaatiin barnootaa immoo kufaatii biyyaati walii galaa jechuudha. Yaa waan tokko haajal sararrettiin dubbachuu qabnu bara kana Itoophiyaa keessatti namoota hedduun gaafa garan god dhufan footoo poolitiksii dalagu. Namni obruu ministeerii qonnaalleen
obruqee dhaabatee qamadii waliin footoo qabu ministeerii loon akimulleen loon limme waraana footoo qabu wama kana kan dalagan. Practically ministeerota hojii jiran hojiin isaanii impactiin isaanii lafirratti mul'achuu jirtu kan dhuga jira agarsiisuu jira kan argu ministeera barnootaati. Profeesar Biraanuu Naggaa appreciate adoon godhin darbuun hin danda'amtu dhuga dubbachuu danda'a. Ministeera barnoota jijjiirmoon jijjiirra doon ta'in tarkaaffiin jalqaba hakkinni ragaa dhiyeessuu jiru dhugumaan amansiiftu jechuu dandeetta. Qulqullinni barnootaatiin wal qabate sa'aatii ammaatti Itoophiyaa keessatti manneen barnoota 47,000 qorannoon gubbaa godhamte keessa parsantaan 99 ol daa'immaniif mijataa akka hin taane. Bakkiti barnoota jalqabirra manneen barnoota ta'uu danda'a haali barnoota ta'uu danda'a barsiisota ta'uu danda'a wantooti barnoota barbaachisoo ta'an guutamanii achiin duuba barnoota dabarte. Manneen barnoota parsanta 99 ijoollee xixiqqoon akka itti barataniif haal mijataa hin uumne waan jira kaasee jira. Hammali akkuma ammaan tana Abiraam kaasee ragaalee barnootaatiin wal qabatee hojjettoota mootummaa federaalaa 18,000 dhiyaatu. Dhaabbilee ergaa fi ragaa isaanii hojjettoota mootummaa federaalaa ragaan nam 18,000 ergame sun keessa ragaan nam 921 yoo parsantaa jijjiiran parsantaan 5 raga soba ta'e argamee jira jechuudha. Digrii beesseen bitatan taanii jechuudha. Digrii amma qarxaasii namuu beessumaan xaafatu man barumsaan dhaqu digrii qaba. Gaaf inni barate nagartu gaawonni wayii tokko keeyyate gaaf kaanii alhamdulillah yookaan galata waaqayyoo jedhee digrii maxxanfataa jechuudha. Feek sartifikeetiin akkana kun biyyattiin dhuunfachuu ragaan kun agarsiisa. Qaxarriif barbaadamanii namoota qaxarriif barbaadaman akka Abiraam jedhe 225 keessa parsantaan 40 nam 225 keessa parsantaan 40 feekoo ta'e Itoophiyaa guutuu gaaf gargalchan nama gami dhugumaan digrii qabaa waaqa beekaa jechuudha. So ministeerri barnoota akka waligalaatti waan furmaati jira kaasee jira bar 2015 irra jalqabee ragaa barnoota hunda irdeebiin fittashuu fi yookaan ilaaluuf murteessee jira. Lammeessoo qulqullin barnootaatiin wal qabatee kaka'umsa cimaa uumuuf kaka'umsa muummicha ministeeraatti irratti hirmaati jedhan maatii barattoota waliin kaka'umsa akkuma ji'oottan tokkoof waan tura tokkoof walakkaa waan turan hojjedhaa jedhee jira. Amma sirra wanni guddoo ajaa'ibna ta'e gaafiin guddoon nama hedduun gaafachuu jirulleeni wanni kun adosla taate dhuga amma nami barate Itoophiyaa keessatti hundi caalaa hasalphate hagati dhabnan barate jechuudha. Nam baratammoo hagati dhoowwe biyyattiin umni dhabdee iyyummaa qofa don taane warrooti raga sobaatiin barcuma qabatan baay'achuu isaaniiti. Hattuun hattuu hattee hattuu sunillee hattuun hattee jedhe mucaan gaaf tokko mammaakee bara lamma magarsaa barcuma gubbaa jiran fakkaata raga soba qorachuu jalqabanii turan yeroo muraasaan booda. Wanni sun adoo jiwa illeen guutiin dhaabbatte maaliif dhaabbatte qulqullicha dhabame. Waa wayii tokko yakkama tokko qorachuuf namni akkasuma qorachuu qabu namni akkasuma rabbilis ta'e qulqulluu ta'e. Itoophiyaa keessatti akkas jedhantee amatamti biyyattii including head of state bulchooti biyyattii gugurdoonu hedduun isii digriin isii maastersiin isii PhD'n isii dharaa jechuu jiranii. Kanaafuu gaaf qorattee raga guyyoo waaroo yookaan Abiraam Birruu qof ilaaltu raga bulchaanaa yookaan bulcha ganda qof ilaaltu gubbarra dhuftaa jechuudha. Gubbarra gaaf qoratte nama garmitti ragaa qulqulluu dhugaa qaba agamin raga dharaa qabaanii nam Itoophiyaa ka dhugaa Itoophiyaa beekuudhaaf gaafa jalqaba waan taateef qulqullichi waan hin jirreef raga barnoota raga kijibatti baasanii tarkaanfii fudhachuun ulfaatiin yaada namoota hedduu ta'u irratti argama. Yaa maaltu garanatti nu fidee kan jedhu wanni murteessaa jedhee kan yaaduun bara wayyaaneen biyya bulchaa turte baay'ee qulqullinni barnootaa bara Haile Sillaasee wayyoo qaba fakkaata. Bara darbiillee wayyoo qaba. Namoota muraasatti dhaabbilee barnootaallee join godha. Bara dargii wayyoo qaba. Namooti bara dargii baratan baay'ee brilliant. Akkaan. Ittaanee kufaadhuma dhufe bara waggoota 27 bara wayyaanee kufaadhuma. Xiyyeeffannoon wayyaaneen kennaa turte bara Addawaawii waliin gahiinsa barnootaa irratti. Manneen barnootaa hedduu ijaaruu dhaabbilee barnootaa hedduu ijaaruu yuunivarsiitii fi kolleejjiiwwan hedduu ijaaruu namoota baay'ee gara mana barnootaatti galchuu qulqullina waan jedhamu xiyyeeffannaan arganna jechuudha waggoota 27 kanaaf lakkoofsa irratti kan xiyyeeffate jechuudha sirni barnootaa wayyaaneedhaan hoogganamaa ture baay'ina namaa baay'ina dhaabbilee barnootaa irratti kan xiyyeeffate malee qulqullina barnootaa fi ga'umsa lammiilee irratti kan xiyyeeffate kanatu gara kanatti nu geesse jedhee yaada fakkee amma ragaalee baay'ee kaasuu dandeenya amma manneen barnootaa keessatti elementarii keessa mana barnoota sadarkaa tokkoffaa keessatti barataan akkan kufne kan encourage godhamu kan jajjabeeffamu
Right now, I don't know amma Biraanuu Naggaa erga ministeera barnootaa dhufee hojii jijjiirama hin beeku malee haga yeroo dhiyootti barataan primary schoolii baratu akkan kufne yoo kufe barsiisatu itti gaafatama baay'ee. University illee dhufee jira wanni kun. Waggaa lama sadi dura University Itoophiyaa keessa maal takka ture? Namni deemee check gochuu danda'a. University keessatti barataan akkan kufnedha kan gorfamu. Akkan kufne jedhamee barsiisotaaf kallattiin kennamee barsiisota University akkuma ta'e qabxii guguutanii fi barattoota dabarsaa turan. Kun kufaatii guddaadha baay'ee amma qaldii fakkaata. Garuu kufaatii barnootaa jechuun ragaa kufaatii ragaa barnootaa kanaafis ka'umsa tokko ta'e. Namni maaliif ragaa sobaa bitata? Barnoonni waan gatii hin qabneef. Ga'umsatti waan hin amanneef. Mootummaanis ga'umsatti hin amamu. Maatiin ga'umsatti hin amamu. Dhaabbileen mootummaa ga'umsatti hin amanii. So namni ragaan sobaa fudhatee oo tajaajila kennuu danda'e maal gochuu mana barnootaa deema yookiin immoo barachuufis yeroo isaa qubu qisaasuu hin barbaachisu maallaqa kaffalee forjidii bitata jechuudha. Dhaabbilee barnootaati barkan kana kennaa turan kolleejjota mootummaa fa'aa kolleejjota dhuunfaa fa'aa. Kanaafuu kuni maal fa'aa hordofsiisee tokko ka'umsi isaa kufaatii barnootaa irraa madda lammaffaa kufaatii hojimaata mootummaa irraa madda. Dhaabbileen ragaa sobaa maa gurguru. Biyyattii keessa caasaan nageenyaa jira. Poolisiin jira. Caasaan barnootaa jira. Regulatory kan jedhamu ka hordofu jira qulqullina barnootaa fi adeemsa baruuf barsiisuu ka hordofu herqa higher education quality and reassurance waan jedhamu. Dhaabbileen sunniin faan wannoo hojjetu bar monitor godhu regulate godhu. Dhaabbilee barnootaaf ragaa kennu ga'umsa isaanii ilaalanii mirkaneessuu fi heeyyama fa'aa haaromsiif. Dhaabbileen kunneen ga'umsa dhaabbilee kanneen iyyuu check gochuu qabu. Ragaa isaan kennaa turan check gochuu qabu. Kanaaf kufaatii hojimaata mootummaa caasaa mootummaa ta'uu danda'a. Poolisiin osoo jiru akkitti forjariin raabsama. Caasaan tikaa nageenyaa osoo jiru akkitti forjariin raabsama. Inni kan biraa kufaatiin maatiiti jechuu dandeessa. Kufaatii hawaasaa jechuu dandeessa. Kufaatiin hawaasaa namni tokko maatii isaa keessatti fakkeenyaaf daa'imti kan ka'e osoo hin baratiin digirii wayii bitatee yookiin diploomaa bitatee waajjira wayii ta'uu qacaramu question maaf hin gootu akka uummataatti akka hawaasaatti akka maatiitti. So akkuma uummataatti kufne jechuudha bara. Ati ilmi kan kee osoo hin baratiin maastersii wayii bitee business administration maastersiidhaan yookiin immoo accounting and finance maastersii bitatee barachuu isaatiin bayitu hin baranneetta kan bayitu hin baranne. Garuu maastersii bitatee dhaabbata wayii keessatti hojjetaa jira. Akka maatiitti yoo responsible taate question gochuu qabda gaafatu sirra ture. Kanaaf anneen barnoota kufanii jiranii hojimaata caasaan mootummaa kufee jira akka hawaasaatti akka maatiitti kufnee jira. Kun immoo kufaatii waliigalaa biyyaati garam nu geessa kan jedhu garamuudha. Maali isa fakkaata biraame addunyaa tan gubbaa generation jira generation agana amma addunyaan generation dhalama kan bakka torba qooti kudsa galee duwwa tokko irra jalqabe generation ak 24 jira greatest generation jira silent generation maani dhani dhufanii war millennials dhalat kan ammoo Z kenna generation Z war dhumaati jechuudha. Yaadallee beekumsallee dandeettiillee barumsallee wanni warra cufti dependent khataa tarka caala maal irratti technology irratti jechuudha. Dargaggeessi tokko beekumsa gar dhibi wanni jira beekumsa murra baachuu caala bilbilin rabbaata. Waan feetot gaafa dargaggeessi Google dhaqa the wise man Google waan nuquma gaafachuu darbaa jechuudha. Gar Itoophiyaa dhuftammoo Itoophiyaa keessatti generation diqqayyaan barnootaan jajjabeedhaan khabara Haile Sillaasee callachuu dandeetta. Bara Haile Sillaasee iskoolarooti gugurdoon Itoophiyaan dhaloota isii keessatti uumatti generation Haile Sillaaseen barsiisee jechuudha. Sun immoo ijoollee kiflaa gareedhanii barsuun baadda cufirraa Haile Sillaaseen fuudhee biyya laatti ergu. Generation intinaaf Sibaate Gabra Egzaabeer falaasa Haile Fidaafa warra dargiin faan obbaas kayeegee wanni eegi generation suni dargiin dhufe naani barnoota waan jedhaniin dhiisee biyyattiin sammuu yaadu caala qawwee yaadu dabartee wataadara baajate general level maani colonel jinni kana dhufe jechuudha. Wayyaaneen dhuftee diqqoo tokko manneen barnoota sammuu nama caalaa university school babal'isuu jalqabda afaan dhalootaatiin. So bara wayyaanee wat fudhattu baruma nuyyuu qaaban bara 1990 keessa barataan tokko university John godhiyoodhaan akkamitti ilaalam ture. University bakka gaafa 1990 keessa nam university irra boqonnaa deebi akkas jedhanii dabarsanii jechuudha. Fiilmiilee gaaf laallu barcuma dura kaanaaf nam university dhufeedhaan. Eegi hulleen malee bari Itoophiyaa miilineemedhaan kudhumnaan
University leeni khudanirraa soddomi watay soddomirraa 40 dhufee jechuun barumkeen sunu bitta baraanu seenu fen suniyyuu University akkum nu seenen adonum bayni bar soddomi wataate dhalooti eegee dhuf kun waggaa tokkotti University kudhantu baname bara millenniumidha. Yes anin qabadha bar 1990 something warroota ammaa tan gaafa jiran ijoollee lafteenna bar girma balaachoo guutamaa faa University seenan nama furit man barumsa korre University joon godha ture bara nammo University seen waluma galan nami entrance jigi diddamin gaw kha University gufamilleen diddamin caalo bar duri ammo afran sun seena afran keessa tokkfaatti eebbifamaa jechuudha quality barnoota sadarkaa sun tolaalu dandeet eegee ammo atummaan qaabachuu dandeet eeginu baanee fa argin fa yotamma bakka gargara University dhuunfaa illee keessa involve godhee barsiiseen beeka nami tokko hajigu hin jiru jechuudha nami tokko dhimmi barnoota dhimmaa miti hunduu digrii qabateen baa Ujin argatu qarun gubbaa warreedha mootummaan ammoo maal godhee barnoota tokkoffa sammuu barnoota nyaate sadarkaa kadhabsiis ga'ee mootummaa muummeen qabdi jechuu dandeetta maaliif ennaani dargaggeessi University akka cimeen baran akka barnoota salphata ka godhu mootummaa maaliif ennaan namoota dandeettii hin qabne beekumsi hin qabne politically loyal waan ta'aniif barcumaa fidan experience toxic barataanii gaaf kutaa kudhan jirru entrance nu jala kufee zabanya qaxaran personal experience itti University joon goone eebbifame gaafan dhuf kantiiba ture naqaxare san naqaxare jechuun bro nu jala jigee naqaxare so sadarkaa sunti daawwachuu dandeechaa jiru sadarkaan barnoota Itoophiyaa keessa dira reefu akkuma jalqabni Biraanuu Naggaa step ni deemuu jira appreciate godhe jira lafa kee appreciate hin goon nam step ni jalqab tokko yoo dhugumaan biyyatti jijjiirti taat faayidaa qabsaat appreciate godhuu hundi bin qabdu jechuudha ilaalchisa waan biraati kaayoon isaa waan biraati garuu eegi Biraanuu Naggaa ministeer barnoota ta'e ijoollee University seenan keessa turi barattooti 400 ufatanamti 350 University num seenu bar Biraanuu Naggaa qorumsi serious qoramee agamitti darbe percent agamitti darbe dhibbi keessa percentii sadii wayi sadii darbee jechuudha amman barumsan keessa barat nageelle Boorana keessa social science nam tokko darbe sulleen qabxii wagga tokko baratee chee godhanii nami darbee yuun jiraachuu dandeettaa dhibbi 350 nami hin finne jechuudha kaagate kun kaagarsiismaan barnootii akka addaatiin hin dhumu Ika mootummaa yookaan bulchiinsi mootummaa barumsa keessa sadarkaa suni gad buurraa kakay barataan tibirtee faaraan sun jedhan ammatiin digrii qabattan footoo kaat nami footoo kawee dhiisee bar duri nu eebbifamnan qabattan loon siiqala namatti giraajuweet goote galte mucaa University eebbifamee fayyadanii sargi nyaatta anillee yaayuu qalayyoo amma University irra baatee gaa'ooni keeyyatte dhaabachuun saalfattaa jechuudha nami muudi si qabata digrii maastersi qabadhette jakkeetti keeyyata siin jedhan so barumsi akka foolisii biyyatti salphate step ammaan tan godhama jirtu kanaan tarkaaffiin barbaachisirra fudhannaan at least warri digrii saamee fudhate kafeekii raga sobaatti baasuu waan bira taate dargaggeessa maanachi lafa dhufirra yoo hojjetan biyyaaf akka guddaa qabdi jedhama mana biraa. Yaa ga'umsa dhabuun qulqullina dhabuun barnootaa kun dhiibbaa maalii qabaa rakkoo maalii fida garam nu geessa akka uummataatti akka biyyaatti kan jedhu waan tokko kaasuuf tokkoffaa caasaa mootummaa keessatti inefficiency guddaa fidee jira. Namni karaa qaxxaamuraatiin karaa hannaatiin qabxii argatee caasaa mootummaa jooyin godhe karaa dhugaatiin hawaasa tajaajiluu hin danda'u. Namni digirii sobaa qabu namni maallaqaan beekumsa bitachuu hin dandeessu sartifikeetii bitate namni isa bira dhaqee tajaajila mootummaa akka bitatudha kan barbaadu. Absolutely. Karaa irra dhufeedha kan beeku namni. Kanaaf karaa qaxxaamuraatti amana jechuun namni kun sammuun hin jiru. Amma warri lafa gurguran kun warri dallaalota ta'an kun abbootii qabeenyaa fi caasaa mootummaa waliin ta'anii waajjira mootummaa keessaa aangoo mootummaa gurgura. Akkaan. Alaammoo dallaala waliin ta'ee lafa waliin gurgura. Waan cufayyuu birrumaa yaada. Sillee ati dhuftu maallaqumaan si yaada gamnaa bitaa jedhe. Sarviisii mootummaa hin gurgura. Sigalee kanaaf hojimaati mootummaa akka faayidaa hin qabne akka laamshaa'u inefficient akka ta'u incapable akka ta'u sarvaantiin achi keessa jirus aantummaa uummataa akka hin qabne beekumsatti akka namanne maallaqaa fi firoomaa fi waan garaagaraatti akka amanu faayidaatti akka amanu godha. Kun baay'ee hamaadha. Hojiin mootummaa akka kufu godha. Kun immoo kufaatii biyyaatti kan hordofsiisu. Inni kan biraa tajaajila uummataa bilaasha gochuu qofa osoo hin taane haga lubbuu nama balleessuu geessu. Akkaan dhuguma. Amma dooktarii yookiin meedikaal dooktireetii bittawoo ta'e. Akkaan. Maaltu ta'ama hospitaala keessatti maal tajaajila akkamii kenna? Dhala namaa ajjeessa. Balleessu yes. Igalee dhala namaa galaafatte jechuudha. Shufeera taatee
driving license yookiin maayini heeyyama konkolaachisummaa forjidii yoo bitte akka dheengaddaa dooktaroota fi piroofeesaroota yuunivarsiitii sammuu guguddaa qaban obbaafte. Yes. Kufaatiin barnoota baay'ee nama tokko nama lama nama sadi miti biyya ajjeesa jechuudha. Biyya ajjeesa. Kun amala mootummaa kufeeti yookiin biyya diigamteetti baay'ee. Failed state keessa waan akkanaati kan dhufu. Inni kan biraa corruption babal'isa. Corruption bakka dhaloota waa hundumaa maallaqatti gurguratu caasaa mootummaa sin gurguraa lafa sin gurguraa nama soo argateen gurguraa ga'umsan qabu jechuudha. Poolisii jettaa barsiisaa jettaa barataa jettaa dooktara jettaa iskoolaarii illee itti fidee nama hayyuudha jettuun hundi isaa ga'umsa sammuutti osoo hin taane maallaqaa fi faayidaa akkasumas dhimmoota garaa garaatti kan amanu waan ta'eef kufaatii waliigalaa dhaqqabsiisaa. Amma tarkaanfiin ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa eegalan kun tarkaanfii guddaadha. Tarkaanfii ooluu danda'e. Garuu maal beekaa wanni gaafii ta'u namooti baay'een amma caasaa mootummaa hooggana guguddaa kan jedhu keessumaa kan loyal to party warri ta'an warra sartifikeetii bitatan warra karaa qaxxaamuraatiin barnoota argatanidha. Warra kanatu immoo biyyattii irratti murteessaa jira. Absolutely. So warra kana wajjin konfront wal gochuuf jiraachuu Biraanuu Naggaa. Maaltu fakkaata bira? Yeroo tokko yaada akkana yoo yaada kan baay'ee miidiyaa hawaasa gubbaallee namni bal'inaan qooduu jira. Ragaanis soba barnoota qoratamuu fi maanii jedhanitti hin kaasuu jiran. Adoo qoratamee itti milkaa'ee is wonderful. Biyyoota Afrikaa kan keessatti baay'ee yaalan. Rakkoon Afrikaa tajalqaba rakkoo qulqullina barnoota ta'u addunyaan itti waliigaltee jirti jechuudha. Afrikaa keessatti yeroo hedduu akka biyyi faranjii faa environmental hazard kanaan hin miidhamne malee injiinaroota mana injiinarooti jaaran ka Afrikaa bubbeenuun qaarifti barmanuma baaddaa keessa buyyoon dhaabani. Doktoroota Afrikaa akka maktaat waliin beennaa hundi isaanii walumaan beenne jechuudha. Sadarkaa kamitti akka barate. So dhiibba gurguddoo godhuu jiran biyyooti tarkaanfii midhaaddu wayi godhuuf yaalan hin jiran hin qaabadha. Robert Mugabe na fakkaata. Robert Mugabe yes. Yeroo wayi barnoota irratti tarkaanfii fudhachuuf karoorfatetti itti dhaabatachi niitii isaa muude ministeer barnoota godhee muude. Niitiin isaa akka ragaa sobaarra crackdown goote eeyyama kennaniif na fakkaata. PhD qabdi. PhD si ilaalanina kasiitu feekitee argama. So niitiin irra guddoo doktoreettiin isii eegi feekitee nam feeki dhibi akkamiin qabdi. Hattuun akkamiin hattuu qabdi. Argite? Hattuun hattuu qabu hin dandeettu. Tanan rakkoo ta'ee jechuudha. Biyyooti tokko tokko tarkaanfii wayii fudhachuu jiranii fakkeenya Rwaandaa ifaa fudhattee ragaan sobaa hagammanuu rabaafatuuti. Qulqullin barnoota jalqabarra maal tolchuu qaba waan jedhan barsiisotaaf miinda isaanii maal kaffaluu daree barnoota barattoota tol materials kitaabilee waan ittiin baratan akka barattoota qopheessu barattootaaf haala mijeessu akka barataniif conducive environment waan akkasii bocuuf irratti biyyooti xiyyeeffatanii jiranii biyyoota Afrikaa kan keessa barnootaan jajjaboo jedhan Keeniyaa fakkeenya fudhan Keeniyaan barnootaan jajjabdu barattooti illee addunyaarra competent war jedhaniin keessa Gaanaa faa Keeniyaa faa ingoomu Afrikaa kibba faa Afrikaa keessa wargoo Kenya keessatti ammoo waan ajaa'iba ragaan sobaa akkuma Itoophiyaa dhibkan dhibee jechuudha. Corrupted politikanyooti keenya yookaan warri siyaasa keenya hedduun isaa waan cuf beessee yaatu. County garmarsa beetadhaan tanfaa isellofa Boorana bulchaa. Bulchitooti Booranatu maaliin koommatan seetaan siyaasa keessa yoo dhaga'u nam bittiidha. Yeroo filannoon geettu ilmi nama akka kaardii si kurasi filannoon harma filannoo bilisaati. Kaardii uummati seeqen sun siyyadamee bulchiistaa ta'a jechuudha. So bulchitooti uummata beesseen bitanii hura buusisanii jechuudha. Jaarsa gati siyaadha dhufe. Jaarsa reeddii maa suni birra gambaasa. Mucaan qallaan Abiraan biroo sun birra gambaasa. Birriin nan bitu sadarkaa birriin nan bitu. Namni birriin nan bitu ilmi nama birriin bitu waan birriin lagatiin qabu jechuudha. Afrikaa keessa rakkoo walumaa wal fakkaata taate Itoophiyaa ammoo addaa jechuudha. Itoophiyaa as a policy hattuu war barnoota salphiseef guddinni kennamee olaantummaa olaanaa qaban 100% waan kayyoo dogongoree naqajeelchuu dandeetta. Warroota ammaan tan barcuma biyyatti olaanaa harka qaban keessa persentaan 70-80 raga barnoota dharaa qabu yoo jedhu hin dogongorre 100% ittamanii waan dubbachuu danda'uuf. Hedduu isaanii ati ilaalta. Baram yuunivarsiitii mootummaa seenanii chaalenjii godhamanii digrii yuunivarsiitiin tokko tokkoomti Itoophiyaa keessa mootummaa. Yuunivarsiitoti dhuunfaa hedduun isaanii digrii birrumaan gurguru. Yuunivarsiitii mootummaa irra warri eebbifamu warri dhaqee achi galmaa'ee baratu iyyuu hin jiru bare. In baa digrii jalqaba yuunivarsiitii mootummaatiin fudhata. Adoot waan tokko hin beekne guyyaan ni baratu hin beektu. Biiroo tokko waliin hojjetta waliin oolte bulta barno isa baratu iyyuu qubi hin qabu.
قافم خاني جاكيت خيته degree management and economics degree نعم سينجرا يوفد الدكتوري تاعي كتبا يو أرمفورني China ترجع يولي هو والتكابني China رت يولي إنتان China جيجا براتو قدي بتخا masters from نعم سينجرا سدرك موتهم ماتي برنوت الجيسا وان جرانيف موتهم ما يود أقموني رتدي بولشي سبي يامر سكتري توك جيجيرو شون سالبوم سكتري تونجي زامو سكترين برنوت تركا في جبا فرتة رجال صوبا أجمع والتكابا من جلا أني شكك أبغى مجا توقع تري يخي يولي بوراناتي رجع صوبا يلك أباني جتشا لقيتنا كادرين شفتي بالله باتيا ويلك أبديرن سدركا سجيسي سون جيتي جات رجع صوبا رفتت تكون دنديتو أنغور كاب دي بيسن كاب ده سامته رجع سي check غور وفي تديم تنا سدركا سجيسو غبرة كاب ديشو خفت شلين هاتو خفت شمولين هاتو خداب رياجو دربت ألوتي هم مرو فكم تجارة رات يوت إيه فتن بياتي في كجودك أبدا أجندة خن كيسا بانا يا رجعان صبا برنوتا وجه الكبتو وان مسيكتر برنوتا إلى الله تكفمتي ولي قال بياتي وان إلى الله بايزوه قوم سي برنوتا academic competency leadership إداف هوجنا غاري democratic تاي في دو فيز بورا جودا كفاتين leadership تو بيكي ساتوكو كانك بوري سايد يادا namni ga'umsa qabu hooggansatti waan hin dhufneef hooggansi mootummaa olaanaan raashinaali hin yaadu diimokiraatik ta'uu hin danda'u qawweedhaan yaada yookiin immoo diinummaadhaan si farra jechuudha. Kanaaf wanni qulqullina barnootaatiin wal qabatu bu'uura diimokiraasii illee diimokiraatik tinkingiin beekumsarraa raashinaalitii ramadda. Kanaaf waan baay'ee balleessa jechuudha. Garuu anamma Professor Biranu waan baay'ee tarkaanfii fudhachuuf yaaduu danda'u. Backlogin nuti qabnu garuu mani generation hedduu keessa darbee waan dhufeef yeroo baay'ee fudhatuu danda'a qormaata baay'ee keessa darbuu danda'a. Fakkeenyaaf lakkoo harki guddaan nama ragaa forjarii qabaa manneen barnootaa parsantii 99 tuqaa wayii 9 ga'umsa qabanii bakkee barnootaaf tolan miti jechuun maa jechuudha. Barnooti hin jiru jechuudha walii galatti. Abiraan beektaa wanni kun amraa namni akkuma loonii deemee garee ga'ee walii qabamee gala jechuudha. 100% Backlogin isaa salphaan wanni ta'uu jira sunuma wanni ta'uu jira sunuma barsiisota hedduun sa'aatii amma barsiisota jajjaboon hundi caala ogummaa kan jaalatan hedduun isaanii waggaa 2-3 caalaan barsiisan because mindaan barsiisaa kaffalama game kophee barsiisaan keeyyatuuf yeroo hedduutti qoosan barsiisoti faan isaanii ijoollee xixiqqoo dhufti fayyoo nyaattu waan qursiin bitatu dhabe sadarkaa sun tufatti qoosanii barsiisaan uffatammaa ilmii abbaa qabeenya tokko uffatee dhufuuf uffati barsiisaan uffatu waliin madaaluu jechuudha kufaatiin barnoota achirra jalqabdi. Duri immoo barsiisonni akkam turan? Akkam turan? Dura. That is it. Kabaji barsiisonni qabu quality'n isaanii living standard'n isaanii gaaf durii akkam turan? Waliin fakkaatu jechuudha. Kaan wanni guddoon amma rakkoo ta'e ittiin mul'achuu jira raga barnoota qorachuuf yookaan qulqullina barnoota eegsisuuf caasaalee mootummaa hunda revise godhuu si barbaachisa. Revise godhuun warra ragaa adda baasuun amma ministeerri barnoota karoora tokko sunii jedha. Raga barnoota hunda warroota mootummaa federaala keessa hojjetan adda baasee ergaa'edha. Adda baay'ee ragaan kun ka qulqullaa taate maal seeta warri raga barnoota dhara qaban kun waan isaan barattoota rakkisa yoo qabaatan taate bardurii namni digirii eebbifamu kun hojiin hin jirti qaaddi guddadhe. Eegee maal tolchuu wala jalqabanii hooggantooti mootummaa ka biiroo hoogganan positionii wayii dhuuf bakka digirii jedhu digiriin over qualification digirii baay'ee hin qabne dhadhee ijoollee kolleejii irra baate qaxaru. Baay'inaan rakkoo akkasii dhaachaa ture maaliif si fakkaata over qualification jedhe digirii ofirra dhiibaachuuf waan hin qabneef biisa sadarkaa akkana kan keessa yaa baay'ee nam gaddisiisa ajenda kana biraamasumas gabaabsine ajenda keenya xumuraa dabarra ajenda keenya xumuraatiin manni amantaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa dhiyeen kan kurtaa'uun isa yaadatama. Hortaay sun gubbaatti yeroo dheeraa feegii waliigaltee malee tureen booda dhumirra walii adoongaliin murteessaa horisaa muummeeffachuun isa yaadatama. Dhimma kanaa wal qabatee abbootiin amantaa sinidoosii Oromiyaatiif sabaa-sablammoota irra filaman kan filaman jedhamee eeggaman hedduun isaanii filamuu dhabuusiitiin uummatii hoomii gurguddoo kaasuu jira. Kutaalee lallaba Oromiyaa kakkaa kanneen akka Wallagga Lixaa, Shawa Lixaa, Qeellam Wallagga, Shawa Bahaa, Bunnoo Baddalleef Jimma fa dabalatee
murtee manii amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa yaa'iin Sinodoosii kun dabarsu murtee sirriitii miti abbootiin amantaa Oromiyaaf sabaaf sablammoota ramadamsuun hojii isaanii jalqabuu qabdii murtee mana amantichaan fudhannu jechuu irratti argamu hoomi guddoo akka hojii jira biraamu waan kanaan wal qabate. Kutaaleen lallabaa ati kaaftee kutaan baay'een muudama Phaaphaasota ka armaan dura Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammoota mirkaneesse Sinodoosiin Itoophiyaa mirkaneessaa expectation jedhu qaban sirriitti eegaa turan. Isa qofa osoo hin taane gaaffiiwwan dabalataa uummati amantoota Oromiyaa keessaa kan kibba Itoophiyaa kaasaa turan deebisuudhaaf yaa'iin Sinodoosii miilanaa kun murteessaadha jedhameeti kan eegame. Haa ta'uutii garuu murtoon Sinodoosii miilanaa tokkoffaa expectationii uummataa sana hin guunne Phaaphaasota armaan dura muudama isaanii hin mirkaneessine gaaffii uummataatiif deebii madaalus kennuu hin dandeenye. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Jalqaba baniinsa yaa'ii yookiin kora Sinodoosii Itoophiyaa irratti Phaaphaasiin Paatriyaarkiin Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Abuna Maatiyaas rakkoon Oromiyaadhaaf furamuu akka qabu kallattii kaa'anii turanii. Haa ta'uutii garuu Sinodoosicha keessatti miseensoti garri caalaan warra garee tokko waan ta'aniif warra armaan durayyuu gaaffii Oromiyaa fi gaaffii sabaaf sablammoota kun dura dhaabbataniif ukkaamsaa turan waan ta'aniif ajandaa kana mo'atanii bahuu hin dandeenye jechuudha. Paatriyaarkichi illee deeggaran akka ajandaa guddaatti Sinodoosii keessattis qabamu ajandaa kana injifachuun hin danda'amne olaantummaa warra kaleessaatu itti fufee kun immoo tokkummaa mana amantichaatiif balaa akka qabu gaaffii uummataa ka dagate akka ta'e gara fuulduraattis immoo uummati akkuma kaleessaa tokko ta'ee dhaabbatee gaaffii isaa akka cimsee itti fufu waan akeekanatti fakkaata. Maal si fakkaata Abiraam jalqaba irratti ataakaroon mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhalattu kun ammaan tan naannoo ji'oottan sadii oliif deemuu jirti. Jalqaba irratti Sinodoosiin Abuna Saawuroos faan hoogganamtu tagareen Oromiyaaf sabaaf sablammoota gaaffilee gugurdoo lam dhiyeessite hoomii kan kaaftee keessa yaalii gugurdoo godhaa turte dubbiin tun akka karaa nagaatiin furamtu gaaffiin isaan akka deebii argatu yeroo dheeraaf keessuma gaaffii gaafachaa turanii struggle godhaa turanii gaaffiin sun keessatti deebii argachuu dhabnaan kophaatti fottoqanii gaaffilee lam gaafachuu murtee wayii dabarsanii jechuudha. Gaaffilee akka gaafatanii murtee dabarsan jalqaba irratti dhimma eenyummaati gaaffiin gurguddoo warri kun qabate qabi. Aadaan afaaniif eenyummaan sabaaf sablammoota biraa acuucamee jira. Cheerchiin dirree siyaasaa taatee jirti. Olaantummaan garee kaaba keessuma garee Amaaraa sadarkaa eeggamu ol taatee jirti gaaffii jettu ka'e lammeessa qoodamsan goolleen haala ajaa'ibsiisa ta'een firummaa walitti dhiyeennaan qooda jiranii kutaa lallabaa sadii afurfaa namni tokko laf bal'oo walitti qabee bulchaa aangoon seeraan qoodamuu qabdi namni afaan beekuu mata dhiyaatee barsiisuu qaba sababa kan dhabneef ammoo amantoota hedduun mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gad lakkisanii baanii jira gaaffiin jalqaba tana yeroo dheeraaf eegii wal dhabanii wal hadhanii dubbiin hedduun borcamte Itoophiyaa keessa wanta waliin beennaa gabaabsina raafil godhuuf muummichi ministeera dhufe gaaffii abbootiin amantaatuun haateef qabxii kudhanan marirra dhiyaatu suni waadaan galame jechuudha. Waadaan jalqaba manneen amantaa afaan Oromoo dabalatee akka babal'atan kolleejiin akka ijaaraman kitaaboleen amantaa afaan Oromoo faatti akka jijjiiraman kanaaf afaan Oromootiin sirni tajaajila kennuu kun akka babal'atu waada jalqaba ta'e eegi waadaan tun galamtee waan afaan Oromootiin babal'ate balloo hordoftoota amantichaa bira dhaga'uutti hin jirru lammeessoo ammoo aangoo muummichi ministeera hawaasa seenqan. Tangoo tanaan wal qabatee yaa'iin Sinodoosii godhame ture. Yaa'iin Sinodoosii sun keessallee miidiyaa cufa ture malee dhiibba godhamaa ture arguu jirraa jechuudha. Ammallee cheerchi diiguu fi gareen Oromiyaa harki caalaa Abiyyi Ahmad illee caalaa garee pirezidaantii Shimallis Abdiisaa qabaa turanii jechuudha. Yoo Oromiyaa mangist dhiibba godhee abbootii amantaa sun sodaachisee humnaan muudamsiisuu jira jedhanii olool gara muummeen qabnu tolchaa turanii dhumirratti oloolumsuun fayyadamanii abbootii amantaa achi keessa falmitu olaantummaan irraananii gaaffii waadaan galamteef sun adoon deebisanii xumuranii jechuudha. Amma muummichi ministeera waada gaafasi hor muummichi irratti argame irratti qabxii kudhananii muummichi galakkis keewwanni jira aangoon fairly distribute akka taate dubbatanii turan. Abbootii amantaa 26 ture haa Oromiyaa irra wanneedhaan sadeen gugurdoon keessa obaafti 23 dhiyaatu. Sun keessa nam 22 qabattee dhiyaattee agas keessa namni torba qofti muudamuuni laalu dandeettaa jechuudha qabxii wal makaa wal akka haalleen arganne jechuudha. Kanaaf maalti dhiyaate hojjette dhiibbaan godhamaa ture dhiibbaan gurguddoon warri gubbarraa olaantummaa sab tokkootiin cheerchi keessatti dhokate siyaasa dalagu akkamitti gosirratti hundaanii cheerchi keessatti nam muudanii gaafii warri dhiyeessee abbootii amantaa irra dhiibba godhaa ture sun ta'uu dhageen yoo
gosa mudamu rakko kata tat warri malif gosa wal mudan gafi yal qabata wa qabdi jechu so abootina manta gurdoon dim khana addureen duriyat abba unas abu nasawros fan warri gurdaan gubba sadeen dimmi chakkin fudatin dum raful dura khoreen dhaabbatte deemna ide waadan addaan be jira khanuma wal qabate uumati khutala lab oromiya hundi khejir waan kan balalifachu jiru mormu jiru abootina manta diddami lamaan dura mudamsun bakketra madamte kabo baatuti gafi jedhan kaasani ordoftoota mantichaale taubaan gaafin uumati dhiyees relatively gaafii dhugaa dhiyaate jedhetti namana. Gaafii dhugaa ta'uu koo paatriyaarkiin mataan bataskaanichaa Abuna Maatiyaas himanii jiran. Uummati naannichaa amantooti Oromiyaa keessaa ka kibba keessa jiranis itti ufanii carraaqii gochuu qabu. Tarkaanfii itti aanutti ce'uu qabu. Keessumaa abbooti kutaalee lallabaa garaagaraatti sinodoosii haaraadhaan muudaman gara Oromiyaa kutaalee akka deemanii tajaajila akka eegalan gochuutu irra jiraata. Mootummaanis deeggaruu qaba. Hordoftoota amantaa biraas warri Oromiyaa keessaa deeggaruutu irra jiraata. Maaliif hin kan jedhu? Baay'ee gareen kun garee siyaasaa ta'ee jira. Gareen sinodoosii ka politikaa dhuunfatame kan qaama tokko dhuunfatame maaliif bataskaana qabeenya dhuunfaa godhee kan itti fufuu barbaaduuf tokko ajandaa siyaasaati. Akka wingi siyaasaa jabaa tokkotti politika Itoophiyaa keessattis qooda waan qabaniif itti fufsiisuu barbaadu. Qooda yookiin sheerii guddaa ka feer hin taane ka bataskaana kana keessatti qabaachaa dhufan. Kan ammoo kan itti fayyadamaniif qabeenyaaf. Risoorsii kibbi Itoophiyaa qabu the political south Ethiopia jechuun Oromiyaa fi warri kibbaa qaban haga dhumaatti dhalcha isaaniitti dabarsaniitti fufuutti ka barbaada. Kanaaf jabinni naannoo Oromiyaa keessaa baay'ee murteessaadha. Gaafii Oromiyaa keessaa kan deeggaruu kan qabu mootummaa naannoo Oromiyaati. Because ajandaa siyaasaati warri sun kan tarkaanfachiisaa jiru. Oromiyaan baay'ee nagaa fuullaallee kan argattu yoo dhugaadhaan abbootii dhugaatiin hoogganamte eenyummaa fi aadaan safuun uummataa yoo kabajameedha jedhee goolabuu barbaada. Yaa waligalaatti dhimmi kun dhimma uummata taachuu dhimma abbootii amantaa kaduriyaati callaa don taane dhimma uummata bal'aa taachuu ragaaleen godinaalee Oromiyaa akka karra baan godinaalee Oromiyaa guutuu irra dandeenya kutaa lallaba akka karraa xalayaan ibsa jannoo akka of keessa qabballinaan ba'uu jira nullee nu bira dhaqqabuu jira kutaa Oromiyaa guutuu sadarkaa danda'amirratti murtee yaa'in sinadoosii dabarsitee fudhannu abbootiin amantaa kaduraan shuumamtu hojii isaanii atattamaan jalqabuu qabdi gaafiin jetbalinaan dhiyaachuu jirti nulleen Oromiyaa Media Network dhimma mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan ordobnee Hasan Biraan geen taate waan nu daawwattaniif galata qabdu ajandaa sadirran marannee jalqaba dhimma qulqullina barnootaatiin wal qabate lammeessa gubbaatti waraan Oromiyaa keessa deemuu jiru lubbuun uummata nagaa gaaga'uu dhumirratti immoo sinadoosii yaa'ii sinadoosii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa irra mari'an waan nu daawwattaniif galata qabdu guyyoo waariyoof Abiraan Birruu turre walti tachaana.